Ashamarka mune hamdumtu tabi horteftu to yeguya rahna barno to koni sinika badore innis mali yotan Adobe Photoshop ayokan photo bi akatan jamtu tun studio tikam photo dan hojetum yomuto kumar gajir tanganati photo de sam before professionality en kensin hojetu yomuto Adobe Photoshop akuma photo joan argajir kullu HD tan hojetu yomuta to adunya gudum percent di begesa torbata mission yokan sadita mission kaniti fayemtu yomuto Adobe Photoshop photo desan akka jaibatti kan hojjetu yommuu ta'u kalara feetanitti akka jedhatan kunno akkuma gargaajitan thumbnail garagara kan hojjetu yommuu ta'u Adobe Photoshop walumaa galatti barbaachisaadha baay'ee barbaachisaadha logoolee garagaraati bifa dizaayinaa bareedaa ta'een kan hojjetu yommuu ta'u 3D logo 3D adda addaa kan hojjetu yommuu ta'u Adobe Photoshop logoolee garagaraa babbareedu mimmiidhagoo fi nama attract tan nama godhan kan dalagu yommuu ta'u Adobe Photoshop baay'ee barbaachisaadha amma uffata itti fayyadamaadhaan isin inja Adobe Photoshop amma uffata eessa buufanna warri jiru dhumarratti kan isin himu ta'a Adobe Photoshop thumbnail akkuma argaa jirtan kanatti kunnoon salphatti isiniif hojjetu yommuu ta'u Adobe Photoshop barnoota isii guutuu yoo barbaadan taate fedha yoo qabaattan step by step daaniin isiniif hojjedha aappii kunnoo amma uffata bakki irraa argattanis descriptionii boxii viidiyoo kanaa jala seenuudhaan irratti kudhan liinkii salphatti buufachuu dandeessu like video kana laaleetiin fedha yoo qabaattan hanka part 3 tti isiniif hojjedha kana waan taateef hanka walitti deemti bye bye nagaan naaf tura